atamchi yuriya aka chalu tekale adara ani bersifadde nu ergemere adutu ana naga badda adara simbra ka wadi dabran ko dagangala margi Stando alam gosa maalidha kan jedhu gaaffii namoota hundaati. Sababiin du'a haadha warraa artist Stando alam gosa modelistii Oromoo Qananii Addunyaatiin wal qabatee odeeffannoon garaagaraa tamsa'aa jira. Modelistii Qananii Addunyaa guyyaa tokko dura viidiyoo sirbaa miidiyaa hawaasummaa ishee irratti hojjechaa akka turtetu himama. Sababii du'a isheetiin wal qabatee namoonni dhuunfaas yaada garaagaraa bifa garaagaraatiin miidiyaa hawaasummaa irratti qooddachaa jiru. Yaa ta'u garuu odeeffannoo du'a isheetiin wal qabatee hanga ammaatti jiruun gamoo abbaa darbii shanaffaarraa kuftee akka duutetu. ቀነኒ ተጎድታ ሆስፒታል ገብታለች ቶሎ ድረስ ተባልኩኝ። ሆኖም ግን ሩቅ በመሆኔ በሰዓቱ መድረስ አልቻልኩም ነበር። ቦሌ አራብሳ ከዓመት በላይ በጋራ ከሚኖሩበት መኖሪያ ቤታቸው ከአምስተኛ ፎቅ እንደወደቀችና ምን እንደተፈጠረ ፖሊስ እያጣራ መሆኑን ተነግሯል። ክስተቱ ከተፈጠረ በኋላ በቅርብ በሚገኘው ያኔት ሆስፒታል ከገባች በኋላ ጠዋት ፖሊስ መጥቶ ሬሳዋን ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል ለምርመራ ከወሰደ በኋላ የምርመራ ውጤት እስኪወጣ አስክሬኗ ወደ ቤተሰቦቿ ሱሉልታ መሄዱ ነው የተገለጸው። ድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ ለጥያቄ ትፈልጋለህ ተብሎ ሆስፒታል ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወስዶ እዛ የሚገኝ ሲሆን እኛ የምናውቀው እስካሁን አለመሰጠው ምላሽ በፋስት መረጃ እንደቀረበው። ቀነኒ ላይ ምንድነው የተፈጠረው? ነገሩ እንዲህ ነው። ganda akhira san deemtee liivii seenuun deemtu mujiyyoon tana wanni fooloora gootaniif maaltu jira wanni fooloo gootaniif maaltu jira mujiyyoon tana raan tananii akhiramtee yookaan ni duute haa jennu rabbi kadhatanii fi haqa isii rabbi haa baasu akkatti duute rabbi haa baasuu jedhanii dubbatan malee mujiyyoon tana wanni armaan tana fooloo gootaniif maaltu jira barachi deemtee liivii seenuun deemtu. እዚህ ነው መኖር የሰው ስም ብቻ ነው የምለው። ወዲራ ፈጋኔ ኩኖ ዱግዳ ገራታኔ ናቲ ኢስቴደም ተቲሶ ሴና ገራም doorsisni jira even namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka dubbachuu danda'a waa tokkoyyuu rakkoo qabu baay'ee asiinis dubbachuu danda'a. Doorsisni yoo jedhamu Andu'aalem Qananii doorsisamoo maal jedhani? Lakki isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru rakkoodhaan arge tokko hin jiru amman beeku asatti ibbayyuu beeka jechuun dandeessa waanuma tokko balqa doorsisni suni Andu'aalem irratti jechaadha. Andu'aalem irratti siyaasa wal qabatee moo jaalalaan wal qabatee? Mootummaa
wanti isheen amma kaastan xiqqoo ishiin beekaa yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaa miidhamee ture torbee darbe yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isaatu ba'e tasa geenye lubbuun isaa kabararame ሰጣት እንደ አጫሉ ፍትህ አጣ እንዳትቀራድር አላለሁ እኔ አስተምሬ ላኳት እንድትሰራ እንጂ እንድትሞት አይደለም። Singer juga. Hayyin dhuftu? Eessa jirtu? Mana jira. Hayyii gara foddaa sanii deemee. Foddaa kamanaa moo? Hello? Foddaa bira jira. Hayyii amma yoo fiti achirraa of gadi darbi. Maal? Qoosa fakkaata miti, but it is the reality. Nama nu hiyyaanne yaanna. Nama nu hin jaalanna. Yeroo tokko namoota nu feene osoo ariinu namoota nu fedhan of biraa fageessina. Dhugaa nama jaalatan dagachuun danda'amaa laata? Gaafii namoonni baay'een koomantii jalatti na gaafatan. By the way, jaalachuun carroomudha. Garuu namni nu jaalanne hundi nu jaalataa jechuudha miti. Akkasuma immoo namni nuti jaalanne nu hin jaalanne jechaan namni hundinuu nu jibbaa jechuudha miti. Nama onni irraa jaalattu, nama jireenya kan keessa fuulduraa waliin dabarsuudhaaf hawwite, ilmaan waliin hortee waliin jaaruudhaaf karoora qabatte, jaalalaaf kabajaa ati isaaf qabdu dhiitees biraa deemi akkam gootee dagachuu dandeetta? Dhugaa nama jaalatan dagachuun danda'amaa laata? Mee yaada keessan koomentii irra naaf kaayaa. By the way, namoota jaalalaan qabamanii ofiis cinqamanii namas cinqanii booyanii baay'ee dararamanii yoo agarru itti qoosna. Dhugaan jiru garuu nu hundinuu rakkoo akkanaatiin faalamnee jirra. Ol baasnee dubbachuu hin dandeenyu malee. So, namoonni rakkoo akkanaa keessa jirtan nama jaalattaniin madooftanii garuu nama san dagachuu dadhabdan. Namni sun haadha jireenya ofii jiraataa jira. Maatii horee, ilmaan horee jiru ofii jiraataa jira. Isin garuu nama san dagachuu hin dandeenye. So, nama jaalannu akkamitti dagachuu dandeenya? ummata biratti jaallatamummaa kan qabdu lubbuun ishee addunyaa kanarraa ba'uun dhaga'ameem. Weellisaa keenya jaallatamaa Andu'aalem Goosaaf akkasumas maatii Qananii Addunyaaf akkasumas dinqisiistoota isheef jajjabina hawwinaam. Haati warraa weellisaa Andu'aalem Goosaa hawaa waan qabuun bakka guddaa kaa'uu barbaada, ulfina guddaa kennuufii barbaada. Qananii hedduu jaalladha. Waan qabuun bakka guddaa kaa'uu barbaada, ulfina guddaa kennuufii barbaada. Qananii hedduu jaalladha. Qananii Addunyaa guyyaa har'aa bakka maatii fi firoonni akkasumas dinqisiifattoonni ishee argamanitti magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti raawwateera. Qananiin shamarree qaxalee fi abjoo guddaa qabdu turte tasa of biraa dhabuu keenyatti gadda guddaatu nutti dhaga'amee jedhu maatii fi firoonni. Obboleettiitti naaf ooltii ka jedhan obbo Lammaan haala amma maatiin keessa jira jedhan innaa ibsan. Akka maatiitti waan jennu hin qabnu waan takkallee dhimma isee Rabbiin tokkicha na baasu malee nuti kanaa sanii jechuun dandeenya. Obboleettii keenya dirree dhabne duuta hin jennu amma waan takkallee waan qorannoon irra gahe eegee irra gahe booda dubbachuu dandeenya malee ammaan tan gaddi nu dhagame gadda akkana jenneef keessaa baasuu hin dandeenya. Gadda cibaatu nu dhagame maatiin guutuun Qananii jechuun qaxalee ilma keenya osoo hin ta'in ilma uummataati, ilma Oromooti. Waan nuuf osoo hin ta'in kan uummataa jiraatu. Guyyaa tokko nama tokko wajjin nama walitti bu'ee nama guyyaa tokko nama mufachiisu mufannaa waan jedhamu nama wajjin kan qabnu.
miidiyaa irratti illee manatti illee nama hundaa ol ana wajjin jiraate. Qananii jechuun anaaf obboleettiidha. Haadhaasi gorsituudhaasi waa hunda kiyyaa. Hamileen kiyyaas cabee waa hedduun dhabe. Karoora hedduu wajjin qabna. Karoora qabnu hunda duubatti na jala haala. Obboleettiin hangafaa shamarree Qananii gama isheetiin akkana jechuun gadda ishee ibsiti. Guyyaa takka barnatti nimi maal taatee jenaan guyyaa takka waan kanaan ta'e naan jedhe.